dhimma ijoo gabaa daldala bilisaa Afrikaa keessatti babal'isuu qabatee kan gaggeeffamaa ture yaa'iin gamtaa Afrikaa 36ffaa maree guyyaa lamaan booda dilbata xumuramee jira. Yaa'ii kanaan hojiin oomishaa fi tajaajila gabaa bilisaa tokkichi ardicha keessatti akka dhugoomuu fi biyyoottan Afrikaa jabaatanii hojjechuu qabu jedhamee jira. Gaggeessummaa gamtaa Afrikaa pireezidantii Senegal Macky Sall harkaa kan fudhatan pireezidantiin Comoros Azali Assoumani karoora kana dhugeessuufan hojjedhaa jedhan yoo xumura walga'ii kana irratti ibsa kennan. The theme of the year is an ambitious one, but it is also achievable for a well-integrated and developed Africa. Akkas jedhu ijoon marii gamtaa Afrikaa baranaa kun waan guddaadha, bal'aadhas, garuu immoo numa dhugoomsina. Qabeenya uumamaa qabduun Afrikaan hawaasa addunyaa bal'aa boojiti. Waliin taanes gabaa bilisaa ardii Afrikaa jedhame kana bara 2023 kanatti ni dhugoomsina. Kun akka fiixaan ba'uufis waan narraa eegamu nan baha. Kana malees waa'ee nageenya mirkaneessuus jabaadheen hojjedha. Sababni isaas nagaa malee kun waan fiixaan ba'uu hin dandeenyeef jechaan dubbatu. No stone unturned to ensure that this becomes a reality and also to ensure that we have peace and security. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamat hojiin gabaa bilisaa Afrikaa tokko taasisu kuni waan gaarii darbees tumsa bal'aa akka gaafatu kan ibsani. Kana irrattis biyyoottan baasii gaarii ramaduu akka qaban yaadachiisanii jiran. Keessumattuu jedhu lammiilee miiliyoona 600 Afrikaa kan anniisa elektirikaa hin argannee fi anniisa elektirikaa ittiin ga'uun gama diinagdee dijitaala taasisuunii fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisu diriirsuun hojii kanaaf handhuura gabbisaatii jedhan. As custom demands, there is a report from the Peace and Security Council on peace and stability on the continent. Akkas jedhu Musaa Faaqii akka amallee hojii diinagdee Afrikaa kana gabaa bilisaatii walitti dhugaafatutti waa'ee nageenyaa ilaalchisee gabaasi mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa irraa nuuf dhiyaatee jira. Kan Liibiyaa keessa jiru rakkoo nageenyaa ilaalchisee koree takka hundeessinee dhiyeenyatti araara buusuudhaa fi qaamolee waliin taa'uuf jenna. Rakkoo naannoo Saahel jiruuf ammoo gareen gamtaa Afrikaa fi jaarmayaa mootummootaa irraa ta'e hundaa'ee hordofaa jira itti siqeenyaan. Kan Diimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo immoo humni birgeedii Afrikaa ba'aa dhimmicha ofitti fudhatee akka tasgabbii isaa irratti hojjetudha kan yaadnee jirru jedhu. Head of state level meeting for the level of peace and security. Dhimma daldala gabaa bilisaa Afrikaa keessatti dhugeessuu kana irratti hanqinni bu'uuraalee misoomaa fi rakkoon nageenyaa ardicha keessatti bakka bakkatti ka'u gufuu ta'uu mala jedhamee jira. Gama rakkoo maallaqaan jaarmayaa mootummootaatti barreessaan dhaabbatichaa Antoonio Guterres biyyoota liqa kennan Afrikaaf amma saallitti maallaqi argamu irratti tumsa taasisuu qabu jedhanii jiran. Gama nageenyaan ammoo Komishinarri Komishinii Siyaasaa fi Nageenyaa Gamtaa Afrikaa Ambaasaadar Baankole Adeoye manni maree nageenyaa Afrikaa ardichatti nagaa horuuf hojiirra jira jedhanii baranas nageenya galaana irratti xiyyeeffatee hojjetaa jedhan. The AU Commission has been promoting what we know as the nexus between peace, security and sustainable development. And in this year, we intend to focus on maritime security. Akkas jedhu Ambaasaadar Baankoleen Komishiniin keenya darbees gamtaan Afrikaa nageenyii fi guddinni itti fufiinsa qabu akka wal guula deeman jajjabeessaa ture. Bara kana nageenya bishaan galaana irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Kanaanis yeroo jalqabaatii fi humna waloo galaana irratti shaakala gaggeessuudhaaf itti jirra. Kunis waa'ee nageenya bishaan galaana irraa galoo galaana Giinii haga garba Indii, galaana Meditiraaniyaanii haga galaana Diimaa darbees immoo biyyoottan handaara galaanaa jiran irratti hubannaa uumuu fi kan irrattis biyyoottan Afrikaa martuu ni hirmaatu jechuun dubbatu. With participation of both coastal and landlocked states. Walga'iin guyyaa lamaa gamtaa Afrikaa sanbata saaqame mata-dureewwan hedduu ardicha laallatan irratti kan mari'ate yoo ta'u gaggeessitoonni biyyaa bakka buutonni dhaabbolee garagaraas irratti hirmaatanii haasawas taasisanii jiran. Dubbii isaanii sanbataan muummeen ministeera Abiy Ahmed Afrikaan jaarmayaa mootummootaa gumii mana maree nageenyaatti bakka bu'umsa dhaabbii akka argattu kan gaafatan yoo ta'an barreessaan jaarmayaa mootummootaa Antoonio Guterres yoosuma kana gaaffiin kun sirrii ta'uu fi miseensonni dhaabbii kan mana maree nageenyaas ejjennoo wal fakkaatu akka qaban dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa